Ranti nara dhaabbanne kaleessa guutee bini ilaalle yookaan seenaa teenya ta'a kaleessaa wantoota nuti injifannee wantoota nuti gonfanne yookaan wantoota nuti hin gonfatin yeroo hedduu maal jennaani carraa jennaani. Yes indeed bakka irra jirutu nuun taane galiin xiyyaarraa taanaan naan taane bakki nanarra irra jiru kuni beekumsi nanarra irra jiru kuni naaf hin taane. Bakka tana taa'uun akka isaan hin malle osuma beeku ta'a. Hiriyoota kana osoo saayibsuun irra hin jiranne osoo beekuma uma saayibaa. Yoo bakka irra jirtu tanarratti gammachuu qabaattes murtii ati kaleessa murteeffatteetu as fidi. Waa hedduudha irratti baay'ee murteessuu barbaadde turte ilaali. Akkaataa jireenya kan keetii, akkaataa itti waa daleedu, akkaataa itti waa hubattu, akkaataa itti dalagaadhaaf biizinasaaf deemtu, akkaataa itti hin barbaaddu namarra jiru. Kanaan miti namarra jiru kana hin barbaanne taanaan murteessuu intala fuudhuudhaa deemtu yookaan ilma heerumuudhaa deemtu si murteeffata. Isaan sitti agarsiisan malee akka murtee tamtee keessa hin jiran. Haga yoom nama kuman namoota murtiin keessa. سعد مختار official. الشمع كم جرتن بك جرتن مرت نجا في رحمة ربي قداتي نسني فوا رانتنا ردا بني خليسا قودي بني لال وخاو سيناتي نتا خليسا وانتوتا نتين جفني وانتوتا نتين غنفني يوخا وانتوتا نتين غنفتني ردو مال جناني شرا جناني ini cara kabisa isin cara kabisi kabeti da janna dhugaa jirtu moo isin timuun dhugaan jirtu cara kabesummaan dhugaan jirtu bakka irraati irra jirtu tana siitu murteessee taa'utti jira murannoon ati qabdu akka ati dura deemtu haa akka ati dura deemtu waraa jira hin murteessitu namni hedduun hin murteessu. Yes indeed bakka irra jirutu nuun taane galiin xiyyaarraa taanaan naan taane bakki nanarra irra jiru kuni beekumsi nanarra irra jiru kuni naaf hin taane muuxannoon nanarra irra jirutu naaf hin taane biyyi nanarra keessa jirutu naaf hin taane dhugaa yoo walitti himnu taate even bultiin keessa jirus nuuf hin taane. Ammoo murteessi. Guyyaa wantoota adda addaatitu jiru teenya tana keessatti guyyaa wantoota akkamitti murteessu barbaadu hedduu qaba. Dhaabbootiilee gurguddoo akka addunyaatitti beekamtu tana every single minute maybe akka isaan murteessan especially amma yeroo ammaa kana ni argitanii miti jechuun ups and down markeetaa yoo laaltan stock markeetaa yoo fudhattan every second jechuun decision ati meeqootu yookaan murtiin ati kennitu it matters. Nuti immoo akka hawaasaatitti isin jennu waliin jennu akka hawaasaatitti hawaasni keenya murteessuu danda'u. Bakka tana taa'uun akka isaan hin malle osuma beeku ta'a. Hiriyoota kana osoo saayibsuun irra hin jiranne osoo beekuma uma saayibaa jira. Osoonii fi wanni amma inni godhutti jiru akka isaaf hin taane ni beeka ni beeyta baay'ee ni beeynu hundi keenya. Garuu numa boona. Maybe guutuu akka takka social media irra teessee scroll godhuun akka sirra hin jirre ni beeyta but you scroll. Haatee kitaaba tokko dubbisuun akka sirra jiru ni beeyta garuu haatee hin dubbistu. Maaliif decision amee hin gootu? Waan si ajaa'ibsa decision gurguddaa jiru tante keessatti ati waan seena qabeessa guddaa tokko dalaguudhaaf murtiin na barbaachisa jettee eeydata. Ammoo murtiin ati guyyaan kennitu haa decision ati guyyaatti murteeffattu. Xixiqqaan murtiin amma sa'aarra teessu tanatti no social media ilaaluun qabu murtiidha sunis. No social media ilaaluun qaba murtiidha sunis. Afaan yooniif murteeffachuu baattellee gochi kan keessii murteessee jiraati maaliif murtii afaanii barbaada. Warreen milkaan kana oguuniif akkatti ilaalte ati oguuniif akka ilaaltu ulaagaan isaan guuttatanii bakka ani beeyta perfektii nama murannoo qabuu fi nama murtii murteessuu danda'u. Tahanii waan uumama sitti fakkaata obboleettii fi obboleessaa. No. Garaagarummaan naafi isaan jidduu jirtu murtii murteessuu danda'uu isaa. Maaliif seetan namni tokko goonii fi bakka itti dhalatte tana qeenin itti dhalatte tanarraa bahuun qabaa jedhee yaadu. Ni yaadee mire innillee ni yaade atillee yaade anillee ni yaade beek.
ammoo hagoodhe suni hamurteesse deemuun qaba tarkaanfachuun qaba guddachuun qaba dubbisuun qaba sa'a kana waan kana godhuun qaba nuti guyyaasitti murtiin akkasitti nurraa eeggamtu hedduun hin jiru nutti fakkaata moo nurraa eeggamu arra bakka jirtu namni si hin finne hawaasni si hin finne carra dhabummaan si hin finne murtii teettu si finne fiildii ati baratte murtii teettu si barsiisa biyya akka ati baatu kasi godhu murtii ati murteeffatte namoonni hedduun osoo taa'utti namoo ati murteeffattee baate carraami hogguuta akka baay'ee murtii xixiqqoodha jennee nuti yaannuutu murtiilee xixiqqoo santuu guyyaadha walirratti dabalamanii bakka irra jirtu kana nu fida yoo bakka irra jirtu tanarratti gammachuu qabaattes murtii ati kaleessa murteeffatteetu asii fida yooniif immoo bakka irra jirtu fedhinnaa isii hin qabaanne bakka irra jirtu tana jaalala hin qabaanne murtii ati kaleessa murteessiteetu asii duba ammallee murtii irraati murteeffattutu eegalee kan ta'e ammallee eegalee kan ta'e maal godha akka barbaadetti twist godha eegaleen dantee murtii irraati murteeffattu taasisa yeroo hedduu murtii murteessuudhaaf nuti gamana laalla murtii murteessuudhaaf warra karaati deemuu barbaaddu sanirraa dhimma hin qabnee gaafatta murtii tantee irratti akka isaan yaada seehannan barbaada akka isaan positively deemisiin jaan barbaada sun immoo yoomiyyuu hin ta'u waan isin ajaa'ibsaa jiruun addunyaa tuni murteeffanne irratti jiraachaa jirra nyaachaa jirra tarkaanfachaa jirra galii argachaa jirra beekumsa argachaa jirra yookaan immoo beekamtii argachaa jirra saniifuu waan irra haga irraati argatte kana hundaafuu itti gaafatamaan si murtii ta'e jechuudha so murtii namaatii miti yeroo hedduu kamiin yaanna seetan akka waliigalatti maal yaanna seetan ani maal godheeti murteessee bakka waan rabbiin naa fedhe waan rabbiin naan fedhe ani akkam godheeti murteessee jennaa miti siis murteessee achitti fuudhaafi bakka san yooniif hin taane nan baastu deemuun qabaa carraaquun qabaa tarkaanfachuun qaba jetti murteeffachuu qaba irra hedduun namaa waan isin ajaa'ibsiisaa yeroo hedduu baay'ee jiruun addunyaadhaa filmaata hedduudha sii dhiyeessiti okay filmaata kana keessaa siitu muratee filata filattee jechuun baay'ee murteeffannoo kennite jechuudha taa'uufis ni murteeffattee deemuufis ni murteeffatte akka ati teessu wanni si godheen jiru siitu gamana laalee calculation ati dalayideetu jira murteessan keessatti maal naa jinjaalii jira murteessan keessatti heegareeteetu jira murteessan keessatti adeemsa kan keetu jira murteessan keessatti waa hedduu jira baay'ee so namni murtii hin qabne hin tarkaanfatu bifa laafaadhaan haasofnu yoo ni filmoon tantee qaarutti hajiraatu taate yoo murtii murteessuu hin dandeenye deemtee ilmoo tantee san bakka isaanii ooluu hin dandeessu yoo ni fi nama murtii kannuu hin dandeenye taate yoo ni fi makiinaa ooftuun fireena qabdee takka immoo fireena gallakkistee waan dhufe sana qabuu hin dandeessu namni murtii hin qabne waa takka hin qabu namni murtii murteesse jiruu tantee keessatti haga irraa waa hedduudha irratti baay'ee murteessuu barbaadde turte ilaal akkaataa jireenya kan keetii akkaataa itti waa dalaydu akkaataa itti waa hubattu akkaataa itti dalagaadhaaf biizinasaaf deemtu akkaataa itti hin barbaaddu namaarra jiru kanaa miti namarra jiru kana hin barbaanne taanaan murtii kennuu beekamu biizinasa haaraa dhageessa yookaan jiruu haaraa jalqabuu barbaada yookaan imala haaraa jalqabuu barbaada miti murteessuu hin dirqama yogguu murteessitu ammas wanni ati ilaaluu qabdu inni murteessine jettee yaaddataa baratiif keessatti na murteessite maaliif seeti deemtus murteessite dhaabbattus murteessite maaliif deemuun murteessiteeti miti dhaabbattus murteessiteeti turuus murteessiteeti tarkaanfachuus murteessiteeti barus murteessiteeti dhiisuus murteessiteeti wanni takka illee naati guyyaadhaan gootu tana keessatti murtiin tantee keessa hin jirtu sitti fakkaata yoo ati murteeffatte si murteeffatte yoo ati murteeffattu baattis nama si murteessu dhiiste jechuudha nama si murteessu irratti jiruu tantee hiriyoonni kan kee waanii fi rifeensa kana ofirraa ciree jedhanii ofirraa ciree jettaa mi'aati si murteessee jechuun dhiibban isaanii murtii tantee san keessa haa jiraattu malee siitu murteessee mana rifeensaa dhaqee rifeensa san ofirraa cire. Uffanni kun sirraan bareeduu siin jaanii okay uffanni sirraan bareeduu siin jaan malee hin murteessine san murteessuu siin danda'a siitu deemee uffata san wilii deemee namaa kan narraan bareedu jettee si murteesse which means influencing alaa dhufu suni yookaan yaanni alaa si kennamu suni murtii tanteeti sheeppii godhe malee ammoo kan murteessu abbaan murtiidhaaf
daldala tokko jalqabuu deemtaa lakki daldalli sun hin baasu which means daldalli sun hin baasun komentii isaaniiti nan baasu jee kadhis immoo murtite ana baasaa biyyarraa hin bahuu qabaa ani deemuu qabaa karaa dheeraan deemuu qabaa yoo nifin biyya arabaa dhaqee nin jijjiirama yookaan immoo yoo nifin biyya faranjii dhaqee nin jijjiirama siin murteessee dhufe nam tokko illee dhiibbaa sirratti godhuu hin danda'u murtiin teeti waan taate isaan komentii isaanii sii kennan by the way isaan komentii kennuu hin dhaabanii yoo hawaasni barbu komentii yoom takkaa dhaabee deemtus komentiin hin hafu teessus komentiin hin hafu ammoo murtii tante siitu murteessa. Haga yoom ati dhiibbaa alaa sirratti geggeeffamuun murtii na murteessisiisanii jettee hawaasatti qubalata. Isaanii bar ani hin feenee bar silaa dhufu isaantu akkanan dhufu na godhe. Ani hin feenee bar jalqabu isaantu akkanan jalqabu na godhe. Ani hin feenee bar heerumu isaantu akkanan heerumu na godhe. Ani hin feenee bar fiildii tana baru isaantu akkanan fiildii tana baru na godhe. Eenyutu deemee si murteessisiisee si mallattisiise. Isaanii. So ati haga yoom isaaniif gaafatamummaa kana murteessitee so murtii dhabuu kan keetiitu jiru burjaajoitu keessa si jiraachisaa jira. Murtii murteessuu kan keetiitu akka ati dura tarkaanfatu si godhee murtii jechuun wanti xiqqoodha baay'ee mana murtii dhaqanii murtii gurguddoo akka murtaa'u godhuu miti murtii jechuun baay'ee baay'ee. Bishaaniin ganamuu ka'ee hogguuniif ganama subii salaatu bishaan leetira tokkoon dhugaa jettee murteessi. Murtiin sanirraa jalqabdu jechuudha. Murteessuun qofti garuu karaa gochaa siin fidu maal godhuu qaba hogguuniif ganama subii salaatu san bishaan dhuguun dirqama si murteeffate waan ta'eef. Galii tanteessitu murteeffata. Sheeppii tanteessitu murteeffata. Afaan barattu situ murteeffata. Dalagaa dalaydu situ murteeffata. Eenyu wajjin waa hilchuu fi TikTok irratti peejii tamiitu na fayyadaa peejii tamiin laaluu qabaa iskroolii godhuun qabamoo iskroolii godhuu hin qabu si murteeffata. Intala fuudhuudhaa deemtu yookaan ilma heerumuudhaa deemtu si murteeffata. Isaan sitti agarsiisan malee murtee tantee keessa hin jiran. Haga yoom nama kumanna nuti murtiin itti murteessin keessa. Murtii fi murteessitetti haga uleedhaan situmanii isaan waan san siin goosise siin murteeffatu malee isaan sitti murteesse. So hedduun keenya murtii murteessinu san kophaa keenya murteessina seenaa miti. No in fact murtii murteessinu san hawaasni hin keessa ni jira. Akkuma isin jedhu komentiin hawaasaa ni jirti komentiidhaan ni jirti komentii dhabamtee dhufe. Ammoo komentiin sun akka ati murtee kennitu godhuu hin qabdu. Maaliif murtiin murteessitu suni jiruu tantee irratti dhiibbaa fida. Dalagaa tantee irratti dhiibbaa fida. Namoota hedduudhaan beekaa baay'ee kan daldaluu barbaadu ammoo bakka dalagaa isaanii san dhiibbaan adda addaa irratti godhamtee dhiibbuma jechuun waa hillanii irratti godhamtee bakka dalagaa san osoo dalagaa hin feene nama dalaguu hin jiru. Exposure hin qabuun jechuudha. Dalagaa tanan fedhuma jedhee duuba maaltu si dirqi? Yoo ni fiichi deebitanii ilaaltan ahaa jettanii gurguruu dhaggeeffatan bakka waa hillan isaa sun yoo asii deemte dalagaa tana yoo dhiisteen jiraatu jedhanii bakka saniif inni saramanii murteessu jechuudha. Waan fedhe irratti dhaabbadhu waan feetee irratti jechuun wanni fedhe jiraatee dhaabbattee murteessuu kan ta'e qofa ilaalta malee murtii tante san keessa immoo dhiibbaa hedduutu jira. Adda hin dhofgadee garuu jechuudha. Situ murteessa. Saniifuu obboleettii fi amata shan boodaan bakka dheetu irraa yoo murteesse amanni shan dhufa. Achuma jirti. Murteessiteeti garuu deemuu diduu murteessite. Fooyya'uu murteessite. Fooyya'uu dhabuu murteessite. Saffisaan deemu murteessiteeti. Dhiisuu murteessiteeti. Baratuu murteessiteeti. Baratuu dhabuu murteessiteeti. Biyyaa bahuu murteessiteeti. Biyyaa bahuu dhabuus murteessiteeti. Heerumuu murteessiteeti. Heerumuu dhabuus murteessiteeti. Barreessuu murteessiteeti. Yoon barreessine murteessiteeti. Murtiin tantee maal fakkaata? Murtii tanteeti irratti isaantu kana na goosisee jettee himuun murtii tantee sin jijjiirti. Saniif obboleettii tiyya obboleessa keenya. Osoon fi murtii takka keessa hin seenne. Osoon fi murtii takka illee hin sheenooyne. Murtii murteessitu tana keessatti akka gaariitti osoo akka hin gaabbineef akka hin sheenooyneef. Akka quba namatti ilaaluus if duuba hin deebine kan osoo hin beeku quba namatti ilaatuun akka nan fayyadne osoo hin beeku quba namatti ilaatuu dhiisuu irra wayyaa miti. Saniif irra wayyaan maali? Murtii tanteeti irratti ifii wajjin haasofte ifii wajjin mari'attee murtii san murteessu anaa gammadaa murtii san dhiisus anaa gadda. Murtiin suni jireenya kiyyaa murtiin suni guddina kiyyaa murtiin suni adeemsa kiyyaa murtiin suni hegereetii.
saniifuu murteessuu hin qabu jettee nama waa murteessu. Nama waan dhiisuudhaaf murteessu. Nama waan dhiisuu fedhu san dhiisuu hin qaba jedhee murteessu. Nama waan godhuu qabu fedhu san godhuu hin qaba jedhee murteessu ta'uu qaba. Saniifuu murtiirratti fi wajjin mari'adhuuti murteessi. Waan murteessite takkaafis hin gaddin. Waan murteessite takka itti deemi hojjedhu ni milkoota. Yeroo hedduu dhaabbattee murtii namarra dhaabbattee waa hin murteessin. Jechoota namarra dhaabbattee waa hin murteessin. Miira si dhagahamurra dhaabbattee miira namni siin jedhee akka miirri sun si dhagahamu godhirra dhaabbattee waa hin murteessin. Hin irraanfatiin jiruun tantee itti gaafatamummaa teeti. Murtiin tantee itti gaafatamummaa teeti. Fiixa milkii irratti haa walagaa.